hordoftoota YouTube channel kiyyaa welcome hordoftoota kiyyaa hordoftoota YouTube channel YouTube jalatti argamtan baga nagaan dhuftanii hordoftoota kiyyaa egaa Oromootiya qaaliya shama harka fuunee bakkuma jirtan maratti nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaaraadhaan isinii qabadhee dhufe akkaataa lakkoofsa bilbila keenyaa yoo namni naa kenne jedhe yookaan lakkoofsa keenya sana yoo hajamne yookiin daftara irratti masaafaa irratti barreessine yookaan moobaayilii keessa jira ganaa soquu osoo hin deemne haaluma salphaan bilbila keenya keessa seennee saayif goonee akka argannu lakkoofsa keenya haaluma salphaatti jechuudha. Inni lammataa immoo akkamitti maatii keenya harmee keenya abbaa keenya yookaan obboleessa keenya yookaan obboleettii keenya kaardii guunnee erginaaf asii kaardii guuttannee gara maatii keenya erginaafi keessumayyuu jireenya amma qaala'ee jira maatiin keenya kaardii itti guuttatee akka yeroo barbaadetti nu bilbiluuf yookaan waa hajamee bilbilatuuf dalagaa waan hin jirreef biyya keessa rakkisaadha. Kanaafuu obboleessa keenya obboleettii keenya haadha keenya akkuma isiniin jedhe itti guunnee fi sabskiraayib gooneetiniin gammachiisuu qabna maatii keenya yeroo tokko tokko guunnee fi jechuudha hanga fedhii keenya jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa asaallee isinitti guddisu asumaan hordoftoota YouTube channel kiyyaa subscribe like godhan hedduu galatooma warroonni haaraa taatan immoo asumaan jajjabeessaa subscribe godha YouTube channel kiyyaa na guddisaa isiniin jedha. Okay hordoftoota kiyyaa amma gara barumsaatti tarra. Okay bilbila keenya lakkoofsa bilbila keenya lakkoofsa bilbila keenya beekuuf yookaan yoo namni naa kenne jedhe lakkoofsa keenya beekuuf koppii goonee tokko goonee shan warroota istiisiitiif lakkoofsi kun warroota istiisii fayyadamtootaaf kan suudii keessa jechuudha. Warroota istiisii fayyadaman okay tokko shan duwwaa goonee misraalii goonee okay itti goonaa jechuudha. Lakkoofsa keenya san yoo nama kennuu barbaanne yookaan lakkoofsa keenya san yoo itti hajamne haaluma kana okay itti goonaa. Nama okay itti godhuu waan hin barbaanneef isin lakkoofsa keessa yeroo baasuu barbaadan warroota sawaa jechuudha. Kokkobbii tokko shan duwwaa misraalii gootanii okay gootanii lakkoofsa keessa isinii baa jechuudha. Okay amma immoo akkaataa maatii keenya kaardii guunnee erginuuf awwala kaardii keessaa qabaachuu qabna. Riyaala 20 riyaala 50 keessaa qabaachuu qabna. Riyaala 20 yoo qabaanne immoo riyaala 12 keessaa murateetiniin maatii keenyaaf ergaa jechuudha. Okay kanallee keessatti kokkobbii 88 masalaali okay itti goonaa jechuudha. Okay egaa kana sadde itti goonee ifama tokko sadii afur masalaali. Okay kun amma maatii keenya kaardii guutuuf yoo barbaanne jechuudha. Okay itti goona. Okay kokkobbii tokko sadii afur masalaali okay itti goona. Jemmoo lakkoofsa sadii barreessina. Awwaala birrii keessaa qabaachuu qabna akkuma isiniin jedhe hordoftoota kiyya. Lakkoofsa sadii itti guutee jira jechuudha. Lakkoofsa sadii kan itti guunne kana welcome to STC Bank jedha. Kun asirra jira. Lakkoofsa sadii itti guunneen booda sanni goonaa jechuudha. Okay amma bakka kanatti
kun asinitti mul'ata iddoo xiyyaa kana. Egaa lakkoofsa 3 akka itti gooneen booda 99 itti barreessinaa jechuudha. 99 kanoo 99 itti barreessine sandi goona. Okay. Kun asinitti mul'ata. Itoophiyaan 21 irra jirti. Okay, 21 barreessinaa jechuudha bakka kanatti. Sirriitti hordofaa akka isinii galu maatii keessan harmee keessan akkuma isinii jedhe kaardii erguu fi barbaachisaadha. Kaardii ergitanii okay bakka kanatti gasii Itoophiyaan 21 irra jirti. 21 barreessinee sanditti goonaa jechuudha amma bakka kanatti. Okay. 21 galchinee sanditti goona. Okay. Kana akkuma asirratti argitan kana 21 eega barreessiniin booda riyaala 12 fudhatee kun asitti birrii Itoophiyaa 50 jedha. Riyaala 11 kana fudhata. Ani kanatti maatii kiyya guuteetiin ka erguu fi barbaade ergaa obboleessa kiyya ka barbaade ergaa fi jechuudha. Riyaala 100 yoo erguu fi feetan riyaala 50 yoo erguu fi feetan lakkoofsa lamarra tuuxxanii riyaala 150 yoo erguu fi feetan lakkoofsa sadiirra tuuxxanii riyaala 500 yoo erguu fi feetan lakkoofsa afurra tuuxxanii jechuudha. Agasii sanditti gootan lakkoofsa tokko erguu barbaadan riyaala 20 keessaa qabaattanii 12 riyaala 11 fudhateetini hangara maatii keessanii isinii ergaa jechuudha. Lakkoofsa isaanii barreessitanii egaa lakkoofsa nama erguu fi eddansanii jechuudha. Lakkoofsa nama erguu fi eddansanii asitti barreessitanii duwwaa 25 jettanii lakkoofsa Itoophiyaa akka maatii erguu fi kaardii erguu fi barbaadan jechuudha. Bakka duwwaan isinitti argisiise kanatti amma birrii waan ani itti godhachan erginiif ture waan jiruuf of duuba na deebise. Egas lakkoofsa Itoophiyaa hanga dhumaa guutanii geessanii lakkoofsa maatii kaardii itti guutuu fi eddansan masalaalii gootanii birrii haga erguu fi barbaadan dhumarratti barreessitanii jechuudha. Riyaala 12 yoo barbaadan immoo riyaala 100 haguma fedhii keessanii dhumarratti barreessitanii sanditti gootanii riyaala keessan 11 kan 12 kana keessaa fudhateetini maatii keessanii ergaa miseejjiin isinii deebi'aa jechuudha lakkoofsa sanii wajji. Okay, hordoftoota kiyya akkanatti itti fayyadamaa viidiyoo walirraa hanga dhumaatiin ilaalatii itti fayyadamaa haaluma salphaan irraa fayyadamtanii irraa fayyadamaa isiniin jedha wantuma isin fayyadu akkasitti irraa fayyadamaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kiyyan like share godhan jajjabeessuun dagatinaa. Barumsa bareedaa ammallee kabraa qabadhee isinii dhufaa hanga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaatti hordoftoota kiyyaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.